ture nama ija Sumaalota jala hojjechiifadhe. ID kana eega Sumaalota jala hojjechiifadhe jedhee ID naa kenni jennaan kootuuti ati durallee ijaazaa hin dhuftu. Odoo rakkinni weessirra ga'e anatu siif masluu manatu itti gaafatama waan ta'eef na bira dhuftee na bira teettaa haga hojii argattuu fi naan jaan bonjoor achumaan ishi jedheeni. Wama hundayyuu ishi jedhee fudhadhee fi baqqachuu gaftaa'ee ilaaleetiin jedhu waraqaan haa badu dalagadheera nagaa amma hojii xiqqoo hojjetachuu barbaada. Sibira hin dhufuuni jedhee nama kana dideen maaliif inni maal akka yaadun beeku saba kiyyaa miti adda saba kiyya odoo amma fiigee Sumaalticha san bira dhaqee isa bira rakkoo wayina ragee dhufe isinittiin himadhu maaliif akkana qabame isinuu hin beektan maaliif ummata Oromooti gaafa Oromo dhiyaadee Oromoo namiite miidhama kiyya amma Oromoo himadhaan isini galee miidhama maallaqaatiif miidhama yeroo kiyya gubuu shiranarra xaxame malee an fayya qabeetti dhaadhalle fayya qabeetti ofiin boona beektanii tole jennee bakka laalee durboota illee qaba namoota maktaba qaban baay'ee wal beeka duraayyuu bayi hawwii hojii kana waliin hojjanna namoota hedduutu na gaafata ture didee bakkuma kana dalagadhe yoo rabbi na gargaare biyya kiyya keessa suuqa wayii banadhee hojjetadha maal jedhee yaada baay'ee yaadaa ture tole jedhee bakka milkii bira dhaqee achi daamatti ilaala jedhee laaptooppota hedduu hojii guddaa hojjetaa tureera waan ta'eef achitti yuutuubii qaba laaptooppii maalii shaanxota hedduu isaa ture siisteriin biyya galuu barbaadde itti kennee isin shaanxaa fidee obboleetti tiyya kennee oduma koonnaan jedha hin beeku waaquma isa birallee na zoorsiisan hin beeku beektanii seexana wayii ta'uufi dhaqee ishi jedhee milkii fabira deebi'ee an dandeetti nyaatallee hin qaban hin hojjedha mana madaamis rakkoo hin qabu bakka hojii na barbaadu hojii galaa azraachuu kiyya ijoolleen baay'ee waan na beekaniif akka namni tokko hin beekne jedhee milkii maalisaa duuba qoradhe safara ijoolleen kenna jiran safara mana qeen itti baay'atu an hin jaaladhu jireenya kiyyatti maaliif an ka biyyaa bahee hojii hojjechuu fi gaafa namoota baay'ee wajjin hariiroo uumte ati ammootu hojii kan kee irraallee hojiin ala taata waan taateef milkii bira namni baay'atuun jecha dhagee bakka isa bira dhaqa jedhee siisterii himeeni ka'ee akkuma nama kamiyyuu bira dhaqe guyyaa kan hojii galee hojii nyaata argadhee galee akka carraa ta'ee jechuudha mana galee san namitti baay'ee dhibamti ture namitti akka malee na jaallatte dhaqee torban lama hojjedhe namitti nafti si akkana kokottate kana sukkuumee qorsa kennee fi namitti qulqulluma taate kaatee fayyite torban lama keessatti warqii mormaa naa kenne naa bitte namitti dhugama sin hin jedhu waan qabadhee qabatamaa itti fide argeeru mana isaa keessan gatee biraa deeme hin jira yoo haqa isii jedhe naa haa galchuu naa haa ergamu gara biyyaa warqii naa kennite namitti sana hojiin illee naa ulfaate bakka yeroo hundaan namallee sukkuumuun barbaadu achi booda itti dhiisee qaxii jedhee bira ammas milkii bira deebi'e. Yoo milkii bira deebi'u amma durbitti hin jiranii namoota baay'ee jiran achi keessaa sofnee bakka kootu nu barateetti mana madaamii siisteriin illee bakka mana madaamii hojjechuu hin qabdu biriisii kennaa hojii mataa keetii eegaluu qabde dandeetti akkanaa immoo qabattee maafteetta nama sukkuumurraayyuu waan hedduu argatta jennee akkasii yaanne yoo dhagu tamilkillee baay'ee dhukkubfatti hojiillee hin dhukkuba ture opereeshiniin deete baay'ee tokko hojii hin qabdu baay'ee dhiphatti turte achumaan maaliif isii waliin hin eegalu akkanuma ta'ee zayitii na jammarsiisi naan jette hawwii zayitii hojjechuu barbaada akkana jette wantoota hedduu na himteeti zayitii jammaruu barbaadaani akkaataa itti hojjetamu na himi naa beeksisi naan jette ani rifeensa kiyyo kuutee isinin mul'isee dheereffachuu malee akkaataa zayitii itti hojjetamu isinin barsiin sababbiin isaa biyya ofii kiyyaa galee hojjechuu barbaada wanti nama cinqu inni guddaan dhibeedha malee rifeensaa miti jedhee waa'ee zayitii yoo isin nu barsiisinaan jettan akkamii akka itti dheeressite nu hime yoo naan jettani isinii himuu didee uuma hundaayyuu jedhis garaa laafeeti odumaan bakka hojii san jiru hiqa akkanaa bitiinii jedhee isitti himaa ture. Hagamullee hin binne iyyuu zayitii kokonaatii tokko qofa bittee na jedhee amma taa'ee ilaaleeti walumaan teennee jechuudha. Walumaan teennee jechuudha isii waliin dubbanne Raabiyaa jedheen anillee nama bira taa'ee hojjedhu siifillee guddilla anaafis guddina wacii takka ammana keessa kiraa manaa sin baasu nyaata sin baasu an keessuma surumaayyuu nama hin keessummeessu keessuma qabadhee hin galu yoo dhibamaa wayina dhufee na barbaade malee jechuudha nama
أنا كهذا أحبك يا إلى لما ليه تاسايو أكا إلما أورموتو عليهم بيكم تاسايو أكا إلما أورمو لالين بيكو ها بابا ماما جل أمالي مكاساني تو يو دربي كجل شيء وامو تولي كيسا دبري سان هند رفنيتي guyyaa kan hojii kana eegalleen hojjannee kaampaaniin hin beektanii namu kamiyyuu orderii ittiin godhataa turan zayitiillee qopheessinee hojjannee bakka birrii hin qabnetti ammootu itti daballee innillee birrii gaafataati itti hojii kana guunne hojjanne hojii kana ji'a tokko keessatti birrii diraama 35 hojjanne diraama 35 akkas wajii keessa baafnee wantoota hojjanne gara kudawai akkasna kudawai ma kuma shan akkastu hafina fakkaata waan hunda goone zayti yoo xiqqaati kan hojjanne jenne waan kuma dhibba baasu oltu jira lafa ture birrii kana hin hirreenne amma san birrii hin fudhanne an uffata kiyya dura mana madam dalagadhee bakka kana booda biyya galee hojii mataa kiyya uummadha waan jedheefi uffata kiyya ofafoo obboleetti tiyyaan galchee ture shaantaa tokko harkaa qaba ture. Ani yoo ila sobeelen himadheetiin jedhe jechuudha rabbii kiyya jala taa'essu waan dubbadhu maaliif jireenya na hanqatee dhabee rakkadhee kana naa kennaa jedhee odoo dhufee isin hin booyine isinitti odoon bahin dhugatu garaana nyaate viidiyoo narra gubamutu ana garaana nyaate wanta dubbachuu hin barbaanne wanta qara hawwii dubbadhu naan jedhaniin namni meeqa na kadhate dhugama rabbii kana na arganii wanta namni meeqa na kadhateetiin jedhee adhammoo ba'ee dubbadhu viidiyoo meeqa booyi kalee galgala laavii gubbaa taa'ee kaleessa guyyaa narratti ngubinaa jedhe viidiyoo an hojjedhu na jala gubuu isaaniitu adhammoo dhufeeti akka asirra boona taasise hin dhiisuu yaan ajanda miidiyaa kanarra na balleessuu hin danda'amu dhageeffadha ji'a afur keessa yoo xiqqaate birri 300,400 ol hojjetama hojii kana hundi namaatu dhibamaa hedduu sukkuumee isini galee humna kiyya gaaf dadhabee nama sukkuumeetiin jedhe guyyaa takka dhossee waa hin godhadheen beeku isaanii kennee waliin hojjedha birrii kana namoonni kijiba jettan kijiba mataa keessaniin qatan bilooki of jalaasin godhan haga abbaan himatu wanti namni jedhee maal jedhee achi isinii wanni meena seensis kiyaar maal akka ta'uuf naasiintaan dhugaa kiyya yoo ka afaan kiyyarra dhageettan dhugaa miti yoo jettan ta'e ka afaan kiyyarra dhageettan kana dhageeffadhaati naa dubbadhaa isiniin jechuun miti viidiyoo narra gubatamee fi haqana jalaa dabeetu akkana na godhe ila fira kiyyattu yoon dhaqa jedhi fira kiyyattu nan dhiyeessan turan isinitti maani dhageeffadhaa dhiisi waan namaati miti awwama kiyyarra haasa'u jira obboleewwan ta'e dhugaa na jalaa dabdeetu jira. An dhugaa jiru madhila yoo an daba takkitti as keessa makee dubbadde dabdi mataa kiyyarra taatu laamtu garuu yoo an daba itti hin makne yoo dhugaa jiru dubbadde bichaa rabbiin ammootu dhugaati yanaa haa baasu isinii galee an ammallee wanti kakadhee itti isiniinis jedheera maatii kiyyaanis jedheera milkiin si qabsiisaa afaan nama bira teette hojjetta taana an si qabsiisallee naan jedheera. Waan hedduu ture wantiin keessa ni ulfaata garuu ammootu haadhaaf abbaaki haadhati waan takkan dhos obboleetti tiruunti anaaf hiriyaa akka dubbuutti yaa jaaladhu qaba waan takka ittiin dubbanne gaafa isa si qabsiisee jedhan lakki an inni nan qabsiifne hin godhu kana milkiin jedhan abadan jedhee kan dhadhaan isni galee abadan inni kanan godhu jedhee kakadha garuu adda gaafa dhufamee faayidaa mataa ofiitiif jedhamee viidiyoon kiyya narra gubamuun na aarsee kana hunda dhugaa hedduu akka dubbadhu na taasise. Achirraa dhufneen birriin kun birrii kana keessa awwaan takka hin fuudhu beeka darbee shiitatu matanii birrii 300-4
Sani yoo hin barreessaa birri kuma lama qofa balleesse isa biraa jechuudha. Achi birri kuma tokko obboleettii tiyyaa ergeen maatiif jechuudha. Maatiin ana birri naa ergii akkas naa godhi nan cinqan maatiin keessu. Siruma sagalee kiyyaa ol waan biraan arraan fedhan. Birri kuma tokko ankaawuntii hin jira na bira. Qabatamaa waan jiru kuma tokko bicha obboleettii tiyyaa irra galfadhe oduu isa bira jiru. Achi booda birri anarraa hin fudhanne ture. Birri yoo nu kennaa herreega godhaan birri barbaada gaaf jedhuuni qoy jedhanii asii akkana haqaaqanii amma waa'ee birrii dubbadhaa sirmaayyuu dhugaan hedduutu jira. Odoo waa'ee birrii hin dubbatin waa'ee bilbila bakka seensisi dhiisiin achuma dhiisii hin dhufin ol dhugaa birrii kiyyaa dubbadhee waa'ee bilbila kiyyarra raawwatamee fi dhugaa birrii kiyyaa dubbadhee isin bira ba'an kaanin ammoo yeroo biraas ni deebi'a keessummaatu dhufaara ila bilbila kiyya kana waa'ee bilbila kiyyaa yoo isin dubbadheetin jedhe tokkoffaarra bilbila kiyyaa gaafa waliin hojjechuu eegalu namoota hedduun na barbaadan tura namoota hedduun na bilbila tura bakka bilbila deebisuu dadhabeeti Raabiyaa jedheen paaswoordii kiyya itti kenneeti annam qofa mana waan ta'eef namallee hin amana itti kennee gaafa itti kenneetiin jedhu oduma waliin hojjennu bilbila kana halkan tokko akkanuma jechuun itti fayyadamanii isinillee hin laaltee orderii irraa hin deebisti achi booda lafa gakkeenee bilbilatti anis yallee herrafee ganamatti gaafa nattiin erginaa isiniin jedhee isin kadhachaa jiru bilbila herrafee guyyaa kan ganama yoo lafa ol ka'u bilbila kiyya paaswoordii hanqara beekuun narra cufamee Raabiyaa situ paaswoordii qayyare ammaal gocha paaswoordii qayyare ammaal gocha paaswoordii qayyare isin ardeenke amma cadhisan amma salfadhee beetanii cadhise hiyyaalte isin dadhabdee milkiin isin yaalee hin dadhabee mataan na dhukkubee bilbila jechuun lubbuudha narratti hin ergina lubbuudha beektanii bilbila jechuun anaaf lubbuudhaan Emila jira, YouTube jira, suuraa baay'ee keessa jira, wantoota baay'ee jira, lakkoofsa namaa keessa jira. Emila illee waan hunda askraashuut godhee wanni keessa kaayedha malee paaswoordii isaa mataa hin qabu ture. Dhaabadhee bakka mataan na cinqamee ganama milkiin illee lafaa ka'ee birrii wayii fudhadhee saloonii deemee ka'ee bilbila kiyya kana bakka cinqame TikTok jira, YouTube wanta nama dhibama meeqa qoricha fudhatee akkaataa itti fayyadamu itti himne jira. Ka'ee bilbila fuudheeti mana sirreessaa geesse gaaf sirreessuuf geessu wanti hundinuu keessaa badaa bilbila kan kee akka haarawaatitti bifa haarawaa fudhatanaan jedhan bilbila kana keessa yuutuubiin hin jira tiktookiin hin jira feesbuukiin hin jira waasaappiin hin jira siimiin kiyya aayidiin na harkan jiru siimii san deebisee baasuun jechuudha shirri eessa akka ka'e isinitti madhaa dhageeffadha Oromoo rabbii kan kee jala teettee waa soba dubbadha rabbiin jala taa'ee soban dubbadhu achi ka'eeti gaafa achi fidu hin badee bakka bilbilattee kiyya waan hunda keessaa xaraganii bifa haarawaa formaatti godhanii na deebisa tiktookiin illee hin badee wanti hundi hin badee milkiin achi dhaabataa jala na laalu jira achi dhaabadhee mana footootiitti haga harqee hin boonne mana footootiitti dhaabadhee harqee boone mana bilbilatti sirreessadhe harqee bo'ee inni achi na dhiisee na biraa deeme namichi suni namichi bilbila naasirreessa sun dhiisoo maamiti naan jedhe waan akkanaatu keessa jira waan akkana bakka lammataan kee achi na dhukkubee qaxxi jedhee hin galee achi ajimaan hin deemee bilbila kiyya nama dura waliin banne wayin jiranii waan hunda naasirreessanii achi sirreeffadhee paaswoordii feesbuukaatiin banadheera tiktookii kana waan hunda odoo hin sirreeffatin hin dura gara mana gale gaafa mana galu milkii mana jira hiriyaa milkii mana jira obboleessi isii mana jira galeeti awwan takkan dubbanne amma waan hunda obsee cadhisumaaf jedheeti bakka galgala irra rafe bakka tabala akkasitti tabalaa shoo oolu jedhee goma hunda gabaabsee maaliif maallaqallee biraa qaba waliin hojjetaara jedhee waan hunda ofitti cabse akkasuma cadhisee dhiise. Jetti achi onna kaateen hiriya bira jira obboleessa isaa bira jira ana maatiin seeraan na guddiseera naan jettee waan hedduu dubbatte ittiin dubbanne
أبا منا برجرا هيريا سنة ما إيران رجرا إسي وان هيدو دبته إسي كفيلي برا لك هنصب دجلا هوين كان هنصب ده جلا هيريا نساس أزلتاي بلا كل سا بربادي أبيتي دبته شو بربادي أزلتاي هيريا نساكوني كوي هنك جيب دنا ناجرو بوي وانو دكلاسي برا لك بوي بكا ندبره تربه جزيت ومن سانتي تربه وانيان هنكا غباي على نيا شلينجي حركا قباده جيتو برين هوندينو حتى ساني گلوانتي غوياتي تربه گوگي مو كفكاده جر marfee fayyadamtaa gajettanii koobinti jala naarabsi tan dirasii geera yeroo tokko fa'aachi jala jechuudha arguu dandeetan nama wanti huqqisuu yaada malee yaadee bakka ila hay jireenya kiyya ofii kiyya of godhe waan ta'eef hin nyaadhu hin dhugu jedhee akkasii yeroo itti sammuu kee kun dhiiphina jedhee nyaata dhiiseerummaan sanii jira dhugaa haa dubbatanii gaafa Muhammad deessisoo dhufu mana isaanii dhufu nyaata eegadhiise guyyaa afur shan ol caale guyyaa samman isaanii midhaan nyaadhe sababa itti aaree qaba achi waan meeqanaan jette ana maatiin kiyya hin deebisne adda deebii kana deebisa maal wanti hundinuu yeroo isaa eeggatee deebi'a waan ta'eef jechuudha ana maatiin kiyya maatii akkamis seeraan na guddiseeru ka beeku beekaan hagadhaa dhaabadhee haadhatii yaa'afoo malsiitti deebisee beeku biyya arabaa taa'ee haadha abbaa kiyya gaafa isaan bakka akkana hin deebin akkanan ta'innaan jedhan ajaja haadha abbaa kiyya bilbilaan dhaga'aaf isinii galee yoo isaan lukaan fuudhin mana naan jedha lukaan fuudhuun ajaja isaanii dhaga'uuf guyyaa takka hadiiqaa dhaabadhee na himanii hin beekan isinii galee haadha abbaa kiyya seeraan na guddisi jette isiin dubartiin nama dhiiraadha waan baay'ee naan jette anma waa meeqa miidhamtu tokko farratti Facebook kiyya dhabe YouTube kiyya dhabe TikTok kiyya dhabe ka WhatsApp ummanni miidhama meeqa bilbila kana keessa jira irraa waan baay'ee na jala balleessanii jechuudha shirrin ulfaata angaru daban qabuuf TikTok kiyya le na dhabe YouTube shirrin ulfaata angaru daban qabuuf TikTok kiyya le na dhabe YouTube Facebook 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 TikTok kiyya le na dhabe YouTube Facebook